Dubartii bareedduu diyaasporaa yoo argitan na jalan dabarsinaa. Yooyyaa jaalatamtootaaf hordoftoota qophii Oromiyaa 24 nagaa ta'uu koo bakka hin jirurraa kan ani isinitti maddu ani maqaan koo Abdii Echi dhaladhee kanin guddadhe magaalaa Gimbii keessatti yeroo ta'u maatiin koos akkuma maatii kaanii barnoota umriin koo yeroo ga'u na galchanii haala gaariin hanga kutaa 12ffaatti baradheen yuunivarsiitii seene yeroo jalqabaatiif dubartii waliin kanan ciisee kutaa 8ffaa yeroon baradhu hojjettuu mana keenyaa waliini ani jaalala isheerraa qabamee yookaan immoo isheen jaalala narraa qabamti otoo hin taane ijoollummaa koo goyyomsitee miira natti kaastee maatiin kiyya guyyaa mana hin jirre laallattee jireenya kana na barsiiste guyya tokkos qofa otoo hin taane guyyaa hedduu irra deddeebi'eeni anas suusiin jireenya dukkanaa kana na qabee dubartii kamiyyuu yeroon barbaadu daandii makanaaf ture hiriyoota kiyya keessaas adda baheen sagaagalaan ta'e keessumaa kutaa 9-12tti yeroon baradhu barattoonni shamarranii baadiyyaatii dhufanii mana kireeffatanii yeroo jiraatan dhiigni isaanii hedduun anarratti jalqaba dhangala'a mana tokko keessaa nam tokko yoon bare warri kaan wal gaafatanii mana bira dhufu maatii koo dabalatee namoonni hedduunis hojii koo kana sirriitti ni beeku amalaan abbaa kiyya fakkaachuu baadhus bifaa fi dhaabbiin garuu akkuma abbaa koon bareeda barnoota koo kutaa 12ffaan qabxiin darbinsaa yuunivarsiitii Jimmaa nageesse barnoota kompitiishinaal saayinsii keessaa keemistirii nagahee waggaa tokko booddee qabxii darbinsaa dhabeen yuunivarsiitii irraa ari'ame biyyas hiriyoota koo fuulduratti maal jedhee akkan dhaabbadhu natti ulfaatee maatii kiyyaan Finfinneetti na barsiisaa malee hin dhufu jedheen hiriyoonni koo barattoonni waggaa 2ffaaf gara mana barnootaa yeroo deeman ani immoo akka nama yuunivarsiitii deemuu uffata koo walitti qabadheen magaalaa deeme rabbitu isaanitti fuudheetii maatiin kiyyas qarshii kanfalanii dhuunfaadhaan barnoota na barsiisuu eegalanii amallii fi hojiin koo kutaa 8tti na jalqabsiisee ol guddachuun suusiiwwan garaagaraa caatii sigaaraa fi ashiishii xuuxuu fi qaamoo otoo hin taane elmuun jalqabe qarshiin maatiin kiyya naaf erganis jireenya kana waliin naga'uu waan na dideef hiriyoota koo waliin hojii hannaa irratti bobbaane wanta galgala deemnee barbaanne argine otuun tuffatiin walitti qabannee ganama barii qarshii arganneen gurgurannaa haa ta'uutii garuu guyyaa tokko korojoo isaa waliin laaptooppii kantiibaa tokko otoo inni nyaata ajajatee harka dhiqachuudhaaf gadi ba'uuf jedhu fudhannee balbala akkuma baanetti baay'ee toon fagaatiin yeroo suma harkaaf harkatti qabamne reebamni boo'uu qofa otoo hin taane hanga qaamni keenyi dhiiga diimaa boo'utti lafeen keenyis akka shunkurtii kukkutamutti mana adabaa keessatti hiriyaa koo waliin 2 taane adabamne himannis nurratti banamee waggaan 2 nurratti murtaa'e bilbilli koo maatii kiyyaaf hojjechuu yeroo didu abbaan koo kallacha konkolaataa yaabbatee bakka ani galu gaafatee dhufe booddees mana adabaa akkan jirutti manii maaliif akkan adabame dhufee na gaafate tokko lamaan wanta na mudatee fi waan hin godhes dhugaa isaatti nime torbee lamaafis magaalaa Finfinnee keessa taa'ee abbaa langee abbaa seeraa qabatee wanta hojjechaa ture namoota irraa qorate booddee irrattis ilmi ani dhalche akkana godhataanaan ilmummaansaa nattaafu jedhee gara qeesaatti galee abbaanaaf ta'ee maaliif garaa akkana natti jabaata kan jedhu gaaffii natti ta'ee sammuu kiyyas tuqee guyyaa sanarraatii kaasee wanti ta'e tokko sammuu kiyya keessatti mul'ate kana hundaa kan akkas garaa natti jabaatu maal wantan balleessee fi gaaffii jedhu ture hatuun sobuun sagaagaluun qama'uu fi sigaaraa harkisuun anaaf hojii idileedha namoonni maaliif akka keenyan ta'aniin jedha malee ani maaliif akka namootaan ta'u kan jedhu sammuu kiyyatti hin dhufu dubartoonni wanta na jaallataniif darbee qarshiillee waan naaf kennaniif akka koo namoonni maaliif hin jaallatamanii jireenya addunyaa kanaatti maaliif of dhiphisuu addunyaa jedhu keessan ture hidhameen hangam baatii 4 guutuuttis hidhamuu koof gaabbiin natti hin dhagaamne abbaan koo erga dhufee na gaafatee gara biyyaatti galee garuu wanti natti dhagaame kuni sammuu kiyya jeeqee deebiseen
akkan of ilaalu na godhe. Yeroon magaalaa Finfinnee keessa jiraadhu hiriyoota kootiin dubartii bareedduu diyaaspooraa taate yoo argitan na biran dabarsinaa sadarkaa jedhu irraan ga'eera. Baatii 4 kana booddee garuu kutaa 8ffaatii kaasee jireenyi ani jiraachaa turee fi ammas yaadni ani keessa jiru kan dhala namaarraa adda akka ta'e naaf galee. Balleessaan anamoo namootatu jireenya keessattis dogongora uume kan jedhu gaaffii yeroo dheeraa erga natti ta'e booda akka ani balleesse sammuun koo deebisee ofirratti murteesse. Mana adabaa sana keessattis kanaan booddee amaloota koo kana dhaabuu akkan qabu ofirra teesse. Yeroo bal'aas waan hin qabuuf sammuu kiyya amansiiseen araada hundumaa guutummaa dhaabe. Riyaa koo waliin jireenya adabaa keenyaa erga xumurree booda ani kallacha garam galee. Haadhaa fi abbaa koos dhiifaman gaafadhe. Na jabeessa jedhee kana yaadees hiriyoonni koo kan hordofan mana amantaatti deddeebi'een tajaajilamuu jalqabe. Hojiis waan hin qabneef kitaabolee garaagaraa dubbiseen sammuu koo gagabbifachuun eegale. Naannoo baatii 8 maatii kiyya bira argan taa'ee booda abbaan koo konkolaachisummaa akkan baradhuuf qarshii naaf kenne. Anis tole jedheen ergan baradhee booda magaalaa Naqqamteetti baajaajii namaa kontiraata fudhadheen hojjechuun jalqabe. Baay'ee sotoon turiin abbaan kiyyaa konkolaataa 5L jedhamtu riyaasaa waliin bituun konkolaachisummaan na qacaranii hojjechaan jira. Seenaa kiyya kan jijjiire Waaqaaf galanni haa ta'uutii har'as jireenya koo keessatti wantoonni na qoran tokko lama miti. Riyaa qabadheen jaalalli nan qabu. Jireenya gaarii har'an jiraadheerra jireenyi kaleessan dabarseef dhiphina har'a keessan jirurraa kan ka'e gaarii ta'ee yeroo hedduu natti argama. Namni na waliin jiraachuuf miira isaa natti argisiisu maddii kootti marsanii jiraatanis haa ta'uutii garuu eenyummaan koo keessa koo jiraatu ani nama gaarii akka hin taanee fi jireenyi kaleessan dabarsee cubbuunsaa nama na waliin bor jiraatu miidhuun danda'a jedheen sodaadheen nama keessa otoo hin jiruu yaadaan qofaatti of baaseera. Hiriyoonni koo narra jirtan yaadaan akka na deeggartaniif kabajaan isinin gaafadha. Ana obboleessa keessan Abdii magaalaa Finfinnee naannoo addaa Jamoo lakkoofsa 2 ulfaadhaa nagaatti galatoomaa. Shakee kutumee yoo magaala gaaloo adoonaan too asiyaa deemaloo. Yooyyaa shamaa akkam jirtu kabajamtootaaf hordoftoota qophii Oromiyaa 24 nagaaf jaalalli tokkummaan bakka jirtan hundaatti hunda keessaniif yaatu jechaa guyyaa har'aas xalayaa obboleessi keenyi Abdii Echi magaalaa Finfinnee irraa nuuf ergeessiniif dubbiseen hin ka'a. Akka sanarraa barattaniif hubannoo cimaarraa argattan homaa shakkii tokko illee hin qabu. Obboleessa keenya maalumayyuu haa ta'u seenaa kee kana nuuf qooduu keetiif guddaa galatoomii siin jechuun barbaada. Kabajamtootaaf hordoftoota qophii Oromiyaa 24 obboleessa keenyaaf yaada maalii qabdu? Jireenya isaa boree akka fooyyessuuf gumaacha maalii gootu? Meegaa obboleessa keenya qofaa miti jireenya akkasiitiin obboloonni keenya jiraatan. Keessumaa jireenyaaf gaariitti fakkaatee araada garaagaraa kan fayyadaman obboloonni keenya akka jiran hundumti keenya ni beekna. Namoota kana biratti namoonni sirrii gowwaadha. Namoonni isaan fakkaatan immoo namoota dhugaatti jireenya jiraachaa jirani. Kun egaa kan isaanitti beekamu yeroo rakkoo ta'e tokko sammuu isaanii tuqu yookaan immoo qaamni ta'e isaan tuffate duwwaatti hafan araada keessa jiraachaa akka jiran ni hubatu. Hedduun isaanii keessaa of baasuu ni yaalu. Haa ta'uutii garuu araadni araada waan ta'eef salphaattis nama hin gadhiisu. Obboleessi keenya garuu rabbis gargaaree jireenya kana keessaa baateetta. An akka dhuunfaa kootti yaada siif hin qabu. Amantaa keetti jabaadhu, kitaabolee garaagaraa dubbisii, jireenya keessa darbee seenaa fokkisaa godhiitii har'a immoo akka haaraatti nama haaraa ta'ii jireenya kee jiraadhu kan darbe darbeeraa siin jechuun barbaada. Otoo hin beekiin jireenya dhala namaa miidhuu jalqabnee dhala namaa miidhuun wanta akka gaarii ta'e hidhatee ofiin irra keessa namootaan immoo jala keenyee hammina kan jiraannu tokko lama miti. Jireenya akkasii keessaa rabbillee nu haa baasu. Egaan kabajamtootaaf hordoftoota qophii Oromiyaa 24 seenaa har'aarraa hubannoo guddaa akka argattan homaa shakkii tokko illee hin qabu. Isinillee wanta isinitti dhaga'amee fi namoonni seenaa akkanaan jiraatan maal akka gochuu qaban akka barreessitanii fi yaada keessan qooddan karaa gaarii gorsitan kabajaan isinin gaafadha. Hanga yoonaattis waan dhaggeeffachaa turtaniitiif guddaa galatoomaa jechaa qophii kana yoo jaallattan laayikii fi sheer gochuun illee akka na deeggartanii na waliin dhaabbattan kabajaan isinin gaafa. Akkanumallee namoonni
chaanaalii keenyaaf haaraa taatan anaa dhufuu kun Oromiyaa 24 guyyaa guyyaatiin xalayaa jaallaa fi seenaa jireenyaa isiniif qabattee waan dhiyaattuuf subscribe gochuun maatii keenya argatatanii booddee xalayaa jaallaa yookiin seenaa jireenyaa nama barsiisuuf bashannansiisuu danda'u qabaattan karaa telegiraamii karaa lakkoofsa bilbilaa kiyyaa duwwaa 937 naaf erguun irratti hirmaachuu dandeessu. Qopheessuuf qindeessuun isin waliin kanan ture ani gammachiista shoomeedha. Ayyaanni kun ayyaana gaarii isiniif haa ta'u jechaa guyyaa borii qophii gara biraatiin hanga walitti deebinutti bakka jirtan maraan turtii gaarii horaa bulaa. Shakki kutumee yoo magaala gaaloo